Shaneen Juuntaan Diina Uummata Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni aanaa Coomman Guduruu hiriira nagaa bahuun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qaban ibsuun gocha garee shoror keessaa TPLF Shanee fi Finxaallee Amaaraa balaaleffataniiru. Jiraattonni hiriira kana irratti hirmaatanis gocha Shanee fi Finxaallee Amaaraa biyya diiguuf socho'an balaaleffachaa jiraachuu himuun qaamolee nageenyaa cina hiriiruun nageenya naannoo isaanii mirkaneessuuf qophii ta'us dubbatu. Abaaboo Shanee fi Juuntaan biyya keenya irratti duguggaa sanyii fi hanna guddaatiin waan uummata keenya miidhaa jirtuuf kana balaaleffachuuf uummanni baheera. Ammas isa kanaan dura TPLF waggaa 27 garboomfatee ture ammas hin deebisne jedhanii tattaaffii jarraaqii guddaa gochaa jiru waan ta'eef nuyi immoo uummanni keenya uummanni aanaa Coomman Guduruu kaleessas eengaddas qaama kamiifiyyuu harka laatu waan ta'eef balaaleffannaa kana irratti nuyi hin garboomfamnu mootummaa keenya cinaa dhaabbanne badhaadhina keenya galma keenya jennee jijjiirama kana keessatti kutannoo fi murannootiin kan kaane jirudha. Uummanni tokko Oromoon tokko Itiyoophiyaan tokko ijaaramnee hojii nageenyaa hojii misoomaa keenya hojjechuudhaaf kanaadhaaf gara fuulduraattis Waaqayyo wajjinis biyyi kun akka tasgabbaa'uudhaaf Waaqaanis hin kadhanna biyya keenyas biyya nagaa goona jennee abdii ni qabna. Birmadummaa biyyaa eegsisuuf aarsaa kamuu kaffaluuf qophii ta'uu fi deeggarsa barbaachisuun raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf dirree waraanaatti argamu cina kan dhaabbatan ta'uu himaniiru. Bulchaan aanaa Coomman Guduruu obbo Likkiisaa Dhaabaa akka jedhanitti uummanni aanichaa karaa qindoomina qaban hiriira bahuun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabu argisiisuun akkasumas balaaleffannaa garee juuntaa TPLF Shanee fi Finxaallee Amaaraa gaggeessanii jiru jedhan. Hojii nageenyaa cinatti hojii misoomaa xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu eeruun aanichatti haaromsa laga Abbayyaa marsaa sadaffaaf hirmaannaa qaamolee hawaasaa garagaraan boondiin qarshii 1,000 waliin bitamee jiraachuus himaniiru. Yeroo dhiyoo keessatti karaa duubatti deebi'uu hin dandeenyeen karaa lammata juuntaa mataa ishee ol qabachuu hin dandeenyeen tarkaanfii fudhatamaa jira. Nus akka aanaa keenyaatti guyyaa har'aa hiriira deeggarsaa raayyaa ittisa biyya keenyaa hiriira balaaleffannaa juuntaa abaaboo Shanee fi Finxaallee karaa biraatiin immoo hojii misoomaa jalqabnee itti fufsiisuuf bittaa boondii raawwachaa jira jechuudha. Ati gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Nagaraatu Fagama isaaniin akka jedhanitti biyyi keenya mootummaa jijjiiramaan erga hoogganamu eegalte jijjiiramni gurguddaan gama hawaasummaa diinagdee fi siyaasaan argame badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhan. Jijjiirama akka biyyaatti argamaa jiru boodatti deebisuuf diinota Itoophiyaa alaa fi keessaan qormaata mudachaa jiru darbuuf mootummaan xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jiraachuu himuun uummannis bakka jiru hundatti nageenya naannoo isaaf waardiyaa dhaabbachuu qabaa dhaamaniiru. Kan guddina biyyaa mormu kan dinagdee biyya kanaa dhabamsiisuuf qabsaa'u yeroo adda addaa biyya kana akka qoraa jiru haala qabatamaa keenyaanis yeroo laallu mallattoon isaa nu keessa akka jiru ifatti kaa'uu hin danda'ama jechuudha. Kana balleessuuf immoo tokkoof tokko tokkummaan uummata keenyaa ilaalcha qulqulluuf ilaalcha dimokiraatawaa ta'e qabatee mootummaa jijjiiramaa kana bukkee dhaabbatee jijjiirama kana fuula duratti tarkaanfachiisuuf yeroon isaa amma jechuudha.